Hojii miti ala. Haalli koo siin taane miti. Waan an jijjiirame sitti fakkaate miti. Karaa nagaa. Nagumaan deemi. Itti keessee dabra. Akkas taate amalli keen qayyarame. Keen jinnii taate. Jaankaa taate. Atumti inni amalli keen qayyarame naan jettu. Amalli keen jijjiirame naan jettu. Atumaanuu of ilaalime. Amala kee jijjiirame malee kan kee jijjiirame. Yoon sii ta'e taa'ina wajjin akkuma ergasiitti jaalalaan kabajan. Siin taane nagaatti. Wanta jalqabee guyyaa kana taate asiin baate achiin baate nan as bal'ime. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii. Awwaal dubartoota al tokko yeroo ilaalu nan kolfas nan gaddas. Maaltu na gaddisiise garuu maaltu hin beekne. Maaltu maal ta'e? Gurbaa tokkotu intala tokko fuudhee yeroo wal fuudhanu intalattiin natti mataa turte. Maal na fuudhuu qabaa na fuudhuu inni na fuudhu malee jireenya hin danda'u afajjeessu bandeema naan jettee beektaa yaa kooti. Gaafa wal fuudhanii ji'a jaagaanu ulfoofte. Maal ulfoofte? Nama ashee. Ilma ulfoofte. Ulfoofte gaafa ulfa sana keessatti argitu gaafa ji'a tokko ba'a. Gammaddee lafa dhiitee maal jettee natti bilbiltee himtee isaanis sarpiraayizii gootii bakka kunoo si ulfaaretti. Booddee maaltu maal ta'e beektaa? Gaafa ji'a ja'a geessu dogoggorranii achi ta'e mana jalatti naqe qaama dhaqe du'aa isaa jechuudha. Dogoggorri yoo jiraate dogoggorran umurii koo keessa dogoggori. Ulfa kana garaa ulfaa kooti. Akkam? Maal jechuudha? Maaltu maal taanaan? Maa amala jalaati kan dubartoota amala jalaa beektu. Dogoggorran biyya lafaa irratti argan dandee dogoggorre tokko yoo jiraate ulfa kana ulfaa kootitti. Calluma jenne. Ammas tokko iddoo immoo taadhaatti wal lolaniitu. Dogoggorre yoo jiraate umurii koo guututti ammas. Sitee umukooti mootii. Ammas moo? Ammas. Ayyee boo. Ammas takka turtee taadhatte. Dogoggorran ani koo jetti bare. Dargaggeessa meeqa dhiisee abbaa qabeenyaa meeqa sooressi meeqa tunna kadhatu sibiila deemte ammas deemte. Sibiilachuun kuma dogoggoreetti ammas. Filannoon sun dogoggora jireenya koo keessaa dogoggora sanni gintinaa jetti. Ammas waan jettetti haa ta'u yeroo taa'ee sama ilaalu jireenyuun biyya lafaa kun wal maka taa'u irratti fakkaate dhiisee mana gaafatu miti. Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii kanaan dura yeroon zeddoonii dingiliidha jedhee kakadhee dingilummaas zeettimu lakkii hin amannu hin kakate jettan shonkoora ciniin hin kakadhe yaadattu hadha ijaan argine zeddoon dingiliidha dhibbaan dhibbatti jechuudha akka zeddoon dingilee taate irra geenyee jirra amannee jirra zeddoo baga gammaddee zeddoo koo baga gammaddee baga wajjin gammanne tokkoffaa irratti amma kana biyya kana jiraattee biyya keessa hoggaa meeqa jiraattee amma hadhaatti dingilii kee baattee guyyaa hadhaa dingilii kee atu bakka amaana kaattu beektaa geessi amaana kaadhu jedhe jedhan namichi. Sinii gala abdii keessa jimaan qinaatiin kanaafi zeddoo koo ragaa dhibbaan dhibbatti bakka dhaqxetti kana gammachuu dandeessa. Warisiitatti qabaa duran immoo keessaan nagaafachuu dandeessu yeroo gaarii qabaadha akkasi. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu jarri keenya nagaa keessanii jabaattu baga nagaa taatanii akkuma argaa jirtanu guyyaadhaa kun mubee wajjin fataa jalaa jalaa mubee yaa garee liji kiyyaa waliin dhufanii nu simatanii akka gaariitti jechuudha. Meegaa Dubaayin keessa zoora jennee ilaalaa jirraadha. Argaa dhumnee Dubaayin seennee sa'aatii tokko ta'eera garuu biyya barreeffameera. Aaleen, Dubaay, Ajman, Shaarjaa, Abu Dhaabii, Manaamnoo wanna kan jiru bakka. Bakka kitee ramdeen bakka. Akkas akkana wastu miti. Miti? Eegatu maayuu maachitee ta'e waa maasatu si adda hin naannoo. Burji Khaliifaa qofannaa fi amma. Burji Khaliifaa. Magribatti burji Khaliifaa sa'aatii magribaa sana bareeda. Inshallah. Achi deemnee waraabna. Wala lagaa keenya galgala magribatti. Meegaa? Burji Khaliifaatti.